Haay kabajamtoota daawwattoota keenya nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii nullee nagaa keenya galanni waaqayyoof haa ta'u har'a immoo egaa ayyaana qophii ayyaanaati jechuudha shunkurtii quncisaa jirra. Kormaan illee qalamee addanatti cicciramee mimiicamee jira kormaan haala kana fakkaatuun cicciramee jira. Ganaan miicaa viidiyoo kana dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee naaf hin mijanne garuu haaluma mijanne keessa taa'ee viidiyoo tokko kutee illee isin biraan ga'u yaaleera kan keessaa afellee baay'eetu jira isa isin biraan hin gaa xiqqoo kushiinatti waan hojjedhuu fi haalli tokko aarrillee jira wantoota garaagaraa waan jiruu fi baay'eesaa natti hin mijanne ijaaf qalbiirraa na hambisaa daawwattoota keenya. Egaa nama naaf danda'ame kuno simbiraan gaheetiin jira xixiqqoo viidiyoo kukkutee haa ta'u malee amma naaf danda'ame simbiraan gaheetan jira gaatan jira waan hafes immoo duubarratti simbiraan egaa akkuma argaa jirtanii amma qullaatii irran jira indaanqodha waan ta'eef kunoo dhaabbadhee akka ajaa'ibaatti qolla'aa jira xiqqoo viidiyoon kuni gara alkaniin irraa ta'e viidiyoon kunillee qulqullina hin qabu kanaafillee ijaaf qalbiirra na hambisaa egaa haala biyya keenya hundi keenya iyyuu ni beekna keessattuyyuu waxii hindaanqoo lukkuu jechuudha ittoo hindaanqoo kushiinuma irratti ibidda irratti waan baay'ee namaa mijatuu fi yeroo baay'ee jechuudha. Kushiina irratti hojjechuun namaaf mijata. Istoof irratti baay'ee namaaf mijatu yookiin kasala yookiin abidda irratti ittoo lukkuu hojjechuun namaaf mijata. Ani gaharraa kasalli baay'ee na tursiisa jedhee waanan yaaduuf abidda irratti hojjechaa jira. Akkasii boonen keessan koo uummattuudha dhadoo akkatti dukkanaa ujumaaf qalbiirra nu hambisaa siniin jecha lafti lafa galgalaati. Egaa yeroo ayyaanaa kana hunduyyuu biizii ta'a. Waa meeqa biddeena tolchuu jira, daabboo tolchuu jira, lukkuu hojjechuu jira, shunkurtii quncisanii harkaanillee muruu jira. Yoo hin qabne yoo maashina hin qabne jechuudha. Yookiin yoo maabiraata hin qabne Itoophiyaa keessa jechuudha ijoollee waan meeqatu jira Itoophiyaa keessa wannummaan qaldiin hin jiru jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf egaa ijumaaf qalbiirraa nu hambisaa waan kamiyyuu egaa asitti immoo kan argitanii viidiyoon yeroo waraabamu wal keessa waraabame innaan irra buusullee daabboo kana yeroon irra buusullee waraabee isa gara duubaa godhee kana gara fuulduraa godhee ijumaaf qalbiirra na hambisaa akkasuma shunkurtii quncisuu irraa ka'ee akkasuma shunkurtii kana immoo haala kanaan bilcheessuurraan ka'ee viidiyoon egaa wal keessa ta'ee ijumaaf qalbiidhaan suute jedhaati ilaala. Jiruun Itoophiyaa egaa jiruun biyya keenya haala akkanaati jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf jiruun Itoophiyaa haala akkanaati. Amma barbaade haala mijataa yoo ta'e yeroo tokko kushiinaa dirqama galtaa yeroo waan ulfaataa keessattuu daabboo tolchuudhaaf daabboo immoo fakkeenyaaf maashinni illee jira kan daabboo jechuudha kan daabboo ittiin hojjetan garuu dhugaa dubbachuudhaaf dadhabbii namaa haa ta'u malee dadhabbii namaa humna namaa haa fudhatu malee likkiin akka waan ibidda irratti hojjetanii mi'aawu hin jiru. Anamma ji'a jaafixee ji'a torbaffaa qabadhee jira jechuudha. Biddeena abidda irratti tolchee nyaachaa jira. Ittoo waxii jechuudha abidda irratti yeroo tokko yeroo eeyuu ta'e kasala irratti hojjedhee nyaachaa jira garuu dhugaa dubbachuudhaaf wannummaan dadhabbii keessan haa ta'u nama dadhabsiisa. Aarrisaa abiddisaa nama dadhabsiisa malee wanni akka eelee biddeena bareechuu hin jiru wanni akka ittoo abidda irratti hojjetanii mi'aayee bareedee namatti tolu hin jiru garuu immoo rakkoon iddoo kam isinitti fakkaate keessattuu ijoolleen biyya Arabaa eelee ibiddaa kana kan kushiinaa hin dandeessan jechuudha. Nama ibidda kana egaa maal godhu isa jedhamu malee ibidda badaa hin danda'anillee ibiddi amma isa aarri xiqqoon isa mana haaru imimmaan ija keessaa naqa isa namni mee keessa taa'ee hojjetu dhugaa dubbachuudhaaf kanatu sittaaree fa'aa yeroo naan jedhantu jira garuu keessattuu ijoolleen biyya Arabaa baay'ee ulfaataadha jechuudha eelee ibiddaa irratti tolchuun
ulfaatadha nutti jechuudha. Garuu haala rakkinaatiin wal qabsiisee homaa gochuun hin danda'amu gaafa jettan immoo dirqama keessan inuma hojjettu jechuudha. Kun akka nama hojjechaa jiru. Egaa amma haasaa isinitti hin dheeressu. Amma qullaatuman qullaa'aa jira. Barbaree zayitii akkasuma qimamoota hundayyuu itti naqee sirriitti shunkurtii kana bilcheessan jira dhugaa dubbachuudhaaf. Ibidda beekan xiqqee distiin kun baay'ee haphii waan ta'eef ittoon daanqoo immoo of eeggannoo yoo gubate of kenne jechuudha. Barbaree waan ta'eef xiqqoo ishii distiin qabdee gubate taananii hin beekamaa hin beeksisa of kenna. Kanaafin abidda jala xiqqeessitanii daabboo kiyyas immoo harka tokkoon daabboo kiyya irraa fudhachaa akkasitti sosochoosaa jira. Egaa daawwattoota keenya asirratti immoo dhugaa dubbachuudhaaf eelee kana yeroo lammaffaatti tolchuudha. Eelee daabboo kana. Eelee daabboon kun baay'ee tokko furdaadha. Akka saafaa kanaan dura viidiyoo isinii waraabee qarshii 400 bite jedheeti. Garuu dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee furdaadha. Abiddeen dhaga'u kanaan dura daabboo baay'ee na jalaa balleessee ture. Anillee haaree otoon bituu baadhee maal jedhee haaree ture. Amma immoo garuu daabboo bareedinaa baasee akka kanaan duraa osoo hin ta'in bareedinaa baasee yeroon immoo irra buusus eelee daabboo kana kunoo hina akkuma argitan kana haala kanaanan siistariin irra naa buusaa jirti. Siistariinis na bira jirti waan ta'eef haala kanaan irra naa buusaa jirti. Baala kun akkanatti keessaa fanii saafadhuma jechuudha eeleensa. Eeleensa akka durii biyyatti eelee isa diriirtoo sana godhan osoo hin taane eeleen inni kun saafarraan gargar hin bahu. Viidiyoo waraabee isin agarsiise yeroo ayyaana quxaxashii. Amma gaa sirriitti eelee kana maal gootu sirriitti diddiriirsuu qabdu kun akka mashiinii leexii kana sirriitti diddiriirsaa jirtu kanatti. Egaa asitti na of galchaa daawwattoota keenya yeroo siistariin amma akkanatti diddiriirsaa jirtu kana fuufii yookiin kan harkatti keewwatanii ishiin harkatti keewwachuu waan hin beeknee fi harka ishee qulqulleeffattee haala kanaan hojjechaa jirti. Kanas egaa ilaalcha keessan keessatti akka koomentiidhaan wantoota tokko hin jenne isiniin jedha. Ishiin fuufii keewwachuu waan hin taanee fi xiqqoo harka ishee qulqulleeffattee haala kanaan hojjechaa jirti. Daabboo irra naa buustee jirti jechuudha dhugaa. Hojiilee baay'ee na gargaaraa jirti. Namoonni baay'een eeggadda piraanka irratti hojjetnaanii kaleessa piraanka irratti hojjedhee gadi isiniif lakkifnaan baay'ee garaa nama nyaatti jettanii hedduun keessan baay'ee dhiphattanii fi haala kana fakkaatu egaa fataa godheen jira. Kaboota namni hin jirtanii baadiyyaa irraa kaboonni naa dhufee kaboota fi baala baadiyyaa irraa naa fidde siistariin ishiin kabraa. Kaboota fi baala kanatti godhee tolchaa shunkurtiin kattafamee kun addana naqe kunis akkasumatti jira. Viidiyoon kun dhugaa dubbachuudhaaf wal keessa makamaadha. Akkuma waraabame walitti qaxxalamee akka waraabameen viidiyoon kun gad lakkifamee maalinni viidiyoon akkanaan jenna. Baay'ee.